Harabode dadarbana babayate jete bose rasin kagara gofti jam ture duhe siraka sama walija harabode dadarbana babayate jete bose rasin kagara gofti jam ture duhe siradi kama walija. Ashama akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa qaalii isiniin jechuu barbaada lammiiwwan koo qaaliiwwan koo oromoowwan koo dhiigaawwan koo baay'ee kanan sin jaaladhu baay'ee kanan sin kabaju baay'ee kanan sin seessadhu dhugaa dubbachuu fi ani ilmoo oromoo baay'ee jaaladha. Oromoo jechuun dhiiga kooti obboleettii haadhaa fi abbaan tokko garaa tokko ba'an jedheen ani kanneen ani yaadu jechuudha akkasitti yaada. Ganama immoo ilkaan na dhukkube ilkaantu na dhukkuba baafachuun deema siniin jedhee ture. Egaa baay'een keessan anaa nyaatu fayyisan jettan jirtu amaa keessan anaa nyaatu xalaata keessan anaa nyaatu diina keessan anaa nyaatu siniin jechuu barbaada. Egaa nuti shamarree biyya Arabaa kan jedhamnu mindaa namoota ol nyaannee bu'aa namoota ol buusne osoo hin taane gidiraa makaraa dhukkuba daddarbannaa ifatama daara beelicha waan baay'eesaa darbinee isa nuti siqaayii nyaannutu yeroo baay'ee nutti dhaga'ama. Kanaaf iyyuu jechuudha ani immoo waan baay'ee argeera dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'eedha fayyaa ta'anii osoo ifatamanii osoo daddarbatamanii uma tokko natti fakkaatu. Ani biyya Arabaa keessatti makaraa baay'een dabarse dhugaa rabbii. Gaafa yaadadheeyyuu imimmaan qabachuu hin danda'u. Ani biyya Arabaa eddan seenee waggaa 7 guutuufanii dhufee ji'a lamattan siqaayii arguu eegalee garuu hanga har'aatti Waaqayyoo du'a akka malee fi naafummaa akka malee dhabiinsa qaamaa na oolcheera na miliseera waan baay'ee jechuudha. Billaa jala na miliseera. Sakanaaf seenaan dabarsee akkasumatti qilleensa irratti akkatti akkana jedhee asum keessatti sinimu siniif ifa siniif hin ta'u bara barri darbee bara jireenya mataa koo jiru mataa kootii biyya kootti galee gaaf sanaan afaan banadhee bakka gaariitti miidiyaa kiyya irratti yoo son taane bakka gaarii bakka namoota gurguddoota biratti dubbadhee madaa koo bichaa son taane madaa fi qooqata shamarreen biyya Arabaa hima jedhee keessa koona jira jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee dhukkubsata yookiin immoo madaa shamarreen biyya biraa yookiin immoo shamarreen biraatu himata malee shamarreen Oromoo rakkoo isheen himattu. Shamarreen Oromoo siqaayii biyya Arabaa keessattis dabarsites siqaayii ilmi namaa tokko irratti ishee taasises baay'ee isaan hin himattu jechuudha. Ani immoo siqaayii nuti dabarsine akkuma warreen kaan afaan banatanii dubbatatanii bahee fi dhukkubni siqaayiin isaanii akka beekamuuf afaan isaaniitiin dubbatatan anis afaan kiyyaan nan dubbadhee ufamanseesee jira isa dhugaa cal jedhee waan hafu miti jechuudha. Innaa kan isiniin jechuu barbaade biyya Arabaa seenee ji'a lamatti qormaata argee qormaanni sun har'allee na biraan dhugaa rabbii. Gaafa fuula koo laaltan namni madaa baay'ee qaba baasabee madaa baay'ee hangana kan hin jedhamne qaba waan baay'ee qaba jechuudha. Madaan hin daganne madaan hin irraanfanne Waaqayyo kan waadaa naa galee sin dagachiisa sin irraanfachiisa baachaa naaftu kan naan jedhe nan qaba. Maaliif jennaan Abrahaamidhaaf Waaqayyo hin kakate garuu baratti lakkoofsise yeroo itti fudhate
saatiitti fudhate sanarraan kan ka'e haati manaan Abrahaam gara hojjettuu isaanii akka inni dhaquuf taasiste. Garuu Waaqayyotti hin gammanne kakateera waan ta'eef lafuma jedhe sana Waaqayyo guyyuma sin jedheetti bara lakkoofsus kakuusaa raawwatee fi kakuusaa xumuree fi kan Abrahaam lafa kanarraa hadeeme jechuudha. Maal sinin jechuu barbaadeen Waaqayyo waan tokko sin dagachiisa sin irraanfachiisa sin jedhe si kakateera taanaan akka namaa miti. Dhukkuba ilkaanii jechuun hin ulfaata dhugaa dubbachuuf ilkaan 5 dhabuu jechuun akka kootti baay'ee natti ulfaate. Jalqaba gaafa dhukkuba ilkaaniitiin qabamu biyyuma rabaattiin qabamu. Biyyuma rabaa xoofoo kan na qopheessu biyyuma rabaatti bakka makaraan kun hundumtuu waan hundumayyuu siqaay kan hin argine biyya harabaa keessatti jechuudha. Jalqabdi kwaachii dhufti gaariidha isin jechuu koo miti. Makaraa dhumtu rennaa sanas ilma dhukkubsadhannaa sanas jechuudha. In dhabu hedhen ilkaan koo ji'a 8 akka nama maraatee ta'ee maraachuudhaaf ka'ee lubbuu koo dhabuudhaaf ka'ee sana booddee of keessaa baasee jechuudha. Of keessaa baasee tokko baasee osoo hin turin eetoo sana tokko na dhukkubee ammas qalbii koo gaturra baase deebisee ammas baase. Biyyan jalqaba ture keessatti 4 baasee jechuudha. Har'a garuu akkasaan jette doktor maaliin jiraachuuf hinaan jette. Namni hojjetu nyaata waan ta'eef maaliin nyaachuuf hinaan jette. Ooppooti kun hundumti isaa kan narraa dhumaa jiru waan ta'eef achi bakka wanni dheetti asaasiyaadha jettee isa naariddee jechuudha. Naariddee naadhettee itti guutamuu qaba naan jettee haala sanadhaan dhufee isiniin jechuun jaaladha. Kanaafiyyuu ana bichaa miti makaraa kan dabarsaa jiru, ana bichaa miti siqaayii kan dabarsaa jiru, ana caala makaraa baay'ee kan dabarsan jiru. Isaan ilaalee nan jabaadha. Ana caala kan bifa isaanii buusanii, ana caala madaanii, ana caala beelahanii daaranii. Ani biyya Arabaa keessatti Waaqaaf haa galatu daaree hin beeku. Beela'ee beeka. Ifatamee beeka, daddarbatamee beeka. Umatti iyyuu lakkaa'amuu baadhee hanga qoshaashaa isaan gandaa gurraacha keessatti gatanii akka waan hin geenyetti lakkaa'amee beeka. Dhugaan siniin jedhe lakkaa'amee beeka jechuudha. Kanaaf kun anaaf homaa tokkoyyuu miti ni galaa. Isa kanaaf iyyuu obboloota koo wanti hin darbine tokkollee hin jiru. Siniin jechuu barbaadeen ani immoo haala kanaan dhufee warri naa gadditan sinin jechuu barbaadeen ani kinoo akkasitti barahaa kana keessatti heenye hojii hojjenne barahaa kana keessa waan hunduma taane carraallee hin tollu jechuudha. Dhugaa rabbii carraallee hin tollu akka hojjennutti illee milkoofnu mindaan keenyaa fi hojiin keenya illee waliin argatu qilleensa maaltu fuudhee akka deemu hin beennu hin fudhannaa guddaadhaan nuti erginu hanga qaba garuu immoo achi ga'ee waan tokko irra hin oolu. Innaa ani hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa akka hojjennee akka argannutti waan tokko yoo hojjennee hin qabnu waan tokko hojjennee hin qabnu baay'ee jechuudha. Waan tokko dhugaa rabbiin biyya keessatti hojjete waggaa 2 waggaa 3 tokko akka ajaa'ibatti milkaa. Innan carraa shamarran biyya irraa baalaan dhugaa dubbachuuf taanaan na dhukkubanaan bakka coggarraa koo na dhukkuba rabbi. Innaa maalumaaf iyyuu Gooftaan koo sinaa eebbisu naa gaddu keessaniif sinan jedha sinan jaaladha.